sinaan jettanii yaa waggalaa jira bakka ishee karaa nagaa naan jettanii na fuuldura jirtanii si duukaa dhaabbanna naan jettanii yaa ammaa garagaruutti deemaa jira Itoophiyaa deegaa jira isin qabaa bakka rakkoo qabu waan ta'u. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtanii ijoolleen tana mixattiin tuni dallaalan Itoophiyaa irraa yeroo ammaa kanatti ijoollee shawwadanii akkanatti qarshii isaanii nyaatanii bakka barbaadanitti ergaa jiru jechuudha. Egaa warreen biyyaa dhufaniif akka barumsa ta'uuf ijoollee akkanatti biirootti rakkataa jiran akkasuma obboleewwan keenya biyyarraa gaafa dhufan nama fuudhamanii dhiiraa dubartiidhaan biiroo keessatti as riippoortii keessatti as saqayyamaa jiran. Dubaay kana keessatti Joordaan keessatti mucayyoon tun guyyaa 9 muluu bakka riippoortii namni fuudhu dhabamee baareenas erga jedhee akkuma dhagaachaa jirtan kana baareenas erga jedhee bakka biraatitti erge gara Joordaanitti jechuudha. Joordaan geenyaan nama ishee fuudhu dhabdee guyyaa 9 booda gara biyya isheetti deebiste. Birrii meeqa kaffalte? Birrii ishee kaffalte dallaalli an bakka hin beekne ilaala. Egaa namoonni akkanaa kuni to'annaa seera jala ooluu qabu. Daakhaldaa Saawud Arabiyaa immoo biiroo jechuudha. Odoo ijoollee jala ijoollee amma fakkeenyaaf namni kanarratti dhugaa dubbachuuf sirriitti eenyu jechuu qabaa jechuudha. Odoo namni ijoolleen jala hojii hin qabatin irratti fidanii ijoollee waan nyaattu dhabdee achitti kilaasii takkitti keessatti akkanatti rakkataa jiru jechuudha. Kana dhoksaadhaan warroota dhufanii dallaalota odoo namoonni akkanaa kuni daakal soodii yommuu xiqqoo ishee beektanii seerri bareedatu jira. Odoon akkanaa tana wanjallanii seera jala ooltee biiroon akkanaa tun gaariidha jedheetii yaada. Maaliif dhugaa dubbachuuf namoota achi as guuru ijoolleen asitti biiroo keessatti akkaatti rakkataa jirti jechuudha. Keessa amma Dubaay ture waan akkanaa kun amma garuu hin jiru. Sirraati tokko yoo ta'e illee dhugaa dubbachuuf ani waan achi keessatti biiroo san keessatti rakkina hedduu argee fi ijoolleen kun oonan akkanatti argu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko hin gaddee jechuudha. Maaliif anis arge Dubaay illee akkana turte yeroo jalqaba. Amma immoo Saawudiidha ilaala. Saawudiin dura kana hin qabdu. Biiroo fidanii ijoolleen biyyarraa fudhatu oggasuma jalaa deemu jechuudha. Akkanatti anas as-saqayyaaman hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollee obboleewwan keessan biyyarraa gara Saawud Arabiyaa deeman seera qabeessan biiroo bakka lamatti nyaatamaa jiru amma ilaala. Bakka lamatti dallaalli fuudhetti bakka immoo biiroo san geessaa ergeessin boodatti dallaalli sun osoo maan hojjetin gidduu kana keessatti intini nyaataa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf qarshii nyaataa jechuudha. Isin galee osoo maan hojjetin qaxxitaa isin eessa dhaqxu gara seera qabeessaa gara biiroo dhaqxu jechuudha. Achirraan wayya achi dhuftanis asitti amma ta'e biiroo mootummaa keessatti ani dhuftanii karaa seera qabeessan gaafa dhuftanii amma fe'eeyyuu ta'u hojiin illee dhabamu amma fe'ee gara seera qabeessa wayya. Dallaalarraan gaafa dhuftanii amma biiroo beektanii namoonni tokko amma micayyoo miila darbee namtichi biirootti hin dabaddabee jechuudha. Ishiin jijjiirrattee deebinan. As-saqayyee achi keessatti bakka fuudhee bakka hin taane geechee micayyoo san giddiitti sagalee ta'anii fi baasanii jechuudha. Abashaan keenya jechuudha. Biiroon tokko sammuun isaanii sirriin hojjetu beektanii. Namichi fuudhee mixatti dabaddabee innaataadhaan yoo hin ta'iniif yoo manni sun hin ta'iniif dirqama jijjiirrachuu qabdi. Inni ganaa fuudhee micayyoo san dabaddabee dhugaa dubbachuuf sagalee ta'anii mixattiin sun bakka hedduu takka miidhamte jechuudha. Kanaaf ammas immoo ijoolleen achi keessatti Saawud Arabiyaa keessatti akkanatti biiroo keessatti as-saqayyaamanii boo'anii waan nyaatan dhabamanii as-saqayyaamaa jiru jechuudha. An ofii kiyya waanan biiroo keessatti waan ta'an arge beela argeef ijoollee achi keessa turanii ji'a 3 ji'a 4 achi biiroo keessan keessa ta'aniitu jira waanan argeef jechuudha. Kanaafiyyuu amma ta'ee odoo biiroon dallaalarraan dhufuu baattanii
akkasitti dhugaa dubbachuuf akkanatti ijoolleen asaqayyamtee nyaata dhabdee asaqayyamaa jirti jechuudha. Kanaafuu gara imbaasii namoonni amma beektanii namoonni hin argine gara imbaasii gara seera qabeessan osoo gaafachiisanii namoota akkanaa kun hidhaa jalaa hin ba'anii jechuudha. Warroonni ijoollee fidanii akkanatti asaqayyaa jiran kun biiroon jechuudha. Ijoollee walirratti anuma kinu an duraa sun osoo jalaa hojii qabatee hin geessin kanan biraa achi as guurtee asitti ijoollee walirratti ashagdee kanatti asaqayyamti. Nama koo hedduu takka dhugaa dubbachuuf baay'ee nama nan jedhamu biyya duwwaa kanatu kana qaba beektanii yeroo jalqaba. Amma garuu ishiin sirratteetii jirti jechuudha. Nama mooga Saudi Arabiyaa. Kanaafuyyuu yaa obboloota koo akkanuma jettanii dallaalaa of hin nyaachisinaa gara dallaalaa hin taane irraanis hin deeminaa. Bootaa hin beekne bakka hin beekne micattii tana fuudhanii dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessaa baasudha. Bootaa Baareenii yookaan Joordaanii yookaan Suudii hin geenye micayyoottuun riippoortii Joordaan keessatti hafte. Achitti guyyaa 9 micayyoon tun asaqayyamtee dhugaa dubbachuuf nama baay'ee takka waan amma nan jedhamu ndewum micattiin dhugaa dubbachuuf sammuu qabdi biqa odoo nama tokko ta'ee achitti mataan isaatu iyyuu zooree jechuudha. Micattiin tun sagalee beektanii beekumsi kunis barumsi kunis waan gaariidha. Micattiin tun galte jechuudha. Iyyattee gara TikTokiitiin iyyattee boosee kinoo kaleecha galchanii jechuudha. Kanaafuyyuu osoo dallaalaa waan isaa hin beekin irraan hin deeminaa. Osoo waan hin biimaa ba'uu qofa osoo hin taane booda yoo achi deemne maal taanaa jedhaatu yaada. Biyya ormaa biyya ofii keessatti gaafa rakkoon hin jiru. Biddeen takka dhabanii too hin bulan qaasiraas hojjetan maalis ta'an. Garuu immoo ijoolleen gaafa asitti dhufanii asitti simintoo amma qorraa beektanii yeroo kana baay'ee qorri sunuyyuu dhibee namatti ta'a jechuudha. Akkaan simintoo irra raafu. Ishiin achi as guurtii qarshiidha jecha bakka barbaadetti daddarbiti. Dhugaa dubbachuuf namoonni biiroo kun sammuun isaanii sirrii hin hojjetu jechuudha. Akkanatti ijoollee asaqayyamtu osoo jiranuu ganaa biyyarraa dabalata akkana fidu. Achi dallaalaan Itoophiyaa ijoollee akkanatti nyaataa jira. Achi biiroo asii gaafa ergamtee as dhufte bakka lamatti asaqayyamti jechuudha. Ijoolleen ta'e asaqayyamaa jirti. Kanaafuyyuu dallaalaa attuu dallaalaa zim jettanii durriggee zim jettanii dallaalaa attuu fi sobdurra hin deemina. Dura biyyaa ba'uuf qofa rakkinni Itoophiyaa akkuma ta'etti ta'ee garuu immoo tasgabbiidhaan gaafa biyyaa baatan tasgabbiidhaan wayya. Dhugaa dubbachuuf kinoo akkanatti rakkatanii akkanatti bu'aa jiru jechuudha ijoolleen biiroo keessatti. Kanaafuyyuu of eeggannoo godhaa. Amma beektanii biiroo achitti banti attuun baay'attee jirti. Sirriitti of eeggannoo godhaa. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen gaafa dhuftee asitti asaqayyamti. Simintoorra ani guyyaa takka halkan takkaayyuu buluu simintoorra akka ammam nama guddaa. Kanaafuyyuu yaa obboloota koo wal gorsaa akkanatti siqaayii kana hin caalu. Itoophiyaan siqaayii biyya ormaa kanatti asaqayyaman hin caalu. Amma fe'es ta'u bakkuma fe'ettuyyuu ta'u beela'aa hin jiraattu jechuudha. Kanaafuyyuu akkanuma jettanii dallaalaa of hin nyaachisinaa. Gara seera qabeessan iyyaafadhaa dhaqaa. Biiroo hin jira miidiyaa hundarra faffaca'ee jira. Kinoo koottaa jedhanii nasaasin ergu birrii takka malee. Kanaafuyyuu dhaqxanii gara seera qabeessan gara imbaasii seera qabeessan barumsirree waan gaariidha barattanii deemuu dandeessu. Bu'aa baay'ee isin fayyada. Har'a kan deemu kun ijoollee waggaa 12 waggaa 10 deemaa jira jechuudha. Kanaafuyyuu siqaayii kanarraa garuma seera qabeessan tasgabbaatoo koottaa. Dallaalaa akkasumaan duriyyee argitanitti paaspoortii keessan gannitanii qarshii keessan hin nyaatamina. Micayyoo tanarraa baradhaa. Namni ganaa dhufuu jechuudha. Kan dhufe
namni ganaa dhufu mucattii tanarraa baradhaa dhugaa dubbatu hedduu takka baay'ee nama ajaa'ibu. Maaliif mucayyoon tun guyyaa 9 jechuun dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatte. Guyyaa guyyaadhaan sumarraa boochi guyyaa guyyaadhaan sumarraa boochi nama tolu nama ofiitii haa tolu mucayyoo tana gargaaranii gara biyyaatti deebisanii galchanii jechuudha. Guyyaa 9 riippoortii keessa bultee nama fuudhu dhabdeetu. Kanaaf feeggannoo godhaa keessattuu ishiin jabduu sila taateef malee dhugaa dubbachuuf daa'ima osoo taate waa'ee TikTok waa'ee miidiyaa kana hin beektu yookaan bilbila harkaa hin qabdu achitti waan taate jechuudha. Kanaaf ijoollee biyyarraa baasuu qofa osoo hin taane eessa akka dhaqxu nama akkamiitirraan akka deemtu dura ilaalafi. Akkasii rakkinni Itoophiyaa akkuma ta'etti ta'ee garuu rakkina kana caalutti gatuun gaarii miti. Achuma adeemtu bichaa hin ilaalina warra Itoophiyaa jiranis dhugaa dubbachuuf. Akkasiniin jedha viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa nagaan tura. Warri YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun dagatinaa. Bye bye.